Hello everyone, are you fine? I'm fine. This is Global Trend Chapter 1, Part 3, uh, International Theory of International Relation. Hayyee akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii keltiibiidha. Kun Global Trendii boqonnaa tokko Paartii 3 afaan Oromootiin akkuma barame kan akka tiitooriyaalitti yuutuubiidhaan isinii dhalaawaa jirudha. Har'ammoo viidiyoo kanaan paartii 3 international relationii kana keessatti tiyooriilee isaanii waliin laallaa jechuudha. Ani immoo kan isin faana turu maamila keessan kan yeroo hundaa'u qindaa'ee obboleessa keessanii wajjin isin gargaaruudhaaf onnatee ka'ee Taajirii Yoosefiiti. Keltuubii subscribe godhu join share gootanii immoo hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa jenna. Inni kun ammoo onnachiiftuu keenya waan ta'eef subscribe godhuu nurraa hin qusatinaa isiniin jenna. Na hordofa. Theory of International Relation. Tiyooriilee hariiroo addunyaadhaa kana yoo laallu, Theory of International Relation allow us to understand and try to make sense of the world around us through various lenses, each of which represent different theoretical perspective. Theory hariiroo addunyaadhaa kana yeroo laallu, inni kuni akka nuti waa hubannuu fi miira addunyaan keessa jirtu, addunyaan nuti keessa jiru akkasumas ilaaltuu kallattii garaagaraatirraa fi ilaaltuuleen kallattii garaagaraa nuti international relationii itti ilaallu kun ammoo theoretical perspective yookaan ta'an tiyooriilee hundeessituu garaagaraa kana nutti mul'isan jechuudha. It allow us to whether it is conflict in the Middle East, the breakup of Yugoslavia, human rights violation, poverty in sub-Saharan Africa, global interaction, or cross-national boundaries involve a variety of factors. Tanaafu theory of international relation yookaan ta'an hariiroo theory hariiroo addunyaadhaa kana hubachuun yookaan laaluun maaltu yeroo ammaan tanaa kana globaalii yookaan akka addunyaatti deemu jira yookaan ta'an Yugoslaaviyaan maaliif gargar cabde yookaan ammoo mirgi dhala namaa kun eessatti fi naannoo kamitti cabaa jira yookaan kabajaa dhabaa jira yookaan hanqinni hongee yookaan duubatti hafummaa biyyoota sab-saaraanii Afrikaa jedhaman kana keessa jiruu fi hariiroo addunyaadhaa yookaan ammoo cross national boundaries akka dhimmoota gartee biyyootaa fi biyyoota gidduutti daangaalee dabranii ilaalcha addunyaa keessa galan yookaan ammoo wantoota kanaa fi kana fakkaatan dabalatee ka'umsoota baay'ee qabatanii yeroo ammaan tana addunyaa irratti maaltu deemaa jiran ka jedhu kana wantoota kanaa fi kana fakkaatan hundaa'u akka hubannuuf nu gargaaraa jechuudha. Don't forget to subscribe KelTube and this is our blog concern for you to provide more service. Inni kun akka nuti baay'ee laphee keenya dhaannee isin deeggarruuf nu gargaaraa. Subscribe godhuudhaa fi itti gammannaan ammoo hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa. There are 5 types of theory of international relation. Theory hariiroo addunyaadhaa kuni ammaan tana bakka 5 qoonnee ilaalla jechuudha. Isaan kuni idealizimii yookaan ta'an liberalizimii, realizimii, structuralizimii yookaan marxizimii, afuraffaarratti constructivismii, shanaffaarratti critical theory dha. Isaan kun hundinuu international relationii kana kallattii yookaan perspective adda addaa irraa ilaalan jechuudha. Whether they share the same element or they are approached to explain this relation of international basis, or whether they have contributed positively or negatively. They have their own approach and we will detail see more, all of them.
subscribe fi share hin dagatinaa jechaa na hordofaa. Inni tokkoffaarra ka jiru theory of international relation kun idealism yookaan liberalism kan jennu kanaa jechuudha. Liberalism in international relation IR jechuun gabaajeen kun international relation jechuudha. Liberalism in international relation was referred to as utopian theory. Yookaan tan ammoo utopian theory kun maal jaa highly desirable or nearly perfect. Theory kun maal akkam jaamee hiikama karaa gabaabatti utopian theory jaama. Utopian theory history kitaaba kutaa 11 irratti yoo yaadatan ta'e biyya lolaa fi rabshaan yookaan jeequmsi tokkollee hin jirre ideal state dha jechuun isiin tuni. I will not go too deep of that concept for the time being. Iskolaroota baay'ee idealismii kana proposed godhan kanneen akka Marxii fi Engels used the word utopia to denote unscientific social theories. Theory hawaasawaa saayinsawaa hin ta'in kana ibsuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Maal jecha utopiyaa joo kana. Jecha utopiyaa joo kana theory kana ibsuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. It is proponent of good propositioning to maal ibsiti warra liberalismii kana jechuudha. Warri liberalismii kana deeggaran kun akkam jaanje it is proponent view human being as innately good and believe peace and harmony between nations is not only achievable but also desirable. Jarri theory of liberalism yookaan taan idealismii kana deeggaran kun akkam jee dhalli namaa uumama isaaniitti irraa gaariidha. Innately good and believe peace and harmony between nations not only achievable but also desirable. Tanaafu nagayaa fi waliigalteen biyyootaa fi biyyoota jidduutti wanta galma ga'uu danda'u qofa osoo hin ta'in wanta baay'ee barbaachisaadha jedha. Biyyootaa fi biyyoota jidduutti nageenyaa fi waliigaltee yookaan harmooniin tuni wanta galma ga'u qofa osoo hin ta'in wanta baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hariiroo nageenyaatii fi tasgabbii internationally achiif godhuudhaaf jirru kun ammoo barbaachisaadha illee jedhan jechuudha. Immanuel Kant ammaas ammoo proponent theory kana keessaa iskoolaarii beekamaa tokko. Immanuel Kant developed the idea that state shared the liberal value should have no reason for going to war against one another. Immanuel Kant kun akkam jaa positive attitude qaba jechuudha toward international relation. Akkam jaa yaadni inni burqisiisee international theory kanaaf gumaache maal yaada maal jedhu seeta. State shared liberal value should have no reason for going to war against one another. Sadarkaa addunyaatti biyyoonni ilaalcha pozitiivaa yookaan taan ilaalcha sirrii ta'e tokko qaban jee sababa tokkoon qaban jee sababa tokko kan walii isaanii gidduutti lolaaf yookiin wal waraanuudhaaf deeman against one another tokko waraanuudhaaf adeeman tokkollee hin jiru jee sababa tokko hin qaban jee biyyoonni liberaal value yookaan taan ilaalcha yookaan miira giddugalaa qaban kun jechuudha. Isaan kana fakkeenyaan yoo fudhannu ta'e pirezidaantiin Woodrow Wilson inni kun pirezidaantii United States of Americaati. In his 14 point to USA Congress in 1918 for the rebuild of world beyond the war was to create the League of Nations. Tanaafu fakkeenya Woodrow Wilson kana yoo fudhanne 14 point waan jedhu jira gaafa League of Nations hundooytu qabxiilee 14 jechuudha karaa biraatiin qabxiileen 14 kuni proposed by whom Woodrow Wilson USA Congressiidhaaf gisee dhaloyse jechuudha. Inni kun maal jee rebuild maal godhuudhaafi waraana addunyaa tokkoffaa booda eega addunyaan waraanaan barbadoite boodarra deebisanii ijaaruudhaafi League of Nations create godhuudhaaf jechuudha. League of Nations create godhuudhaaf. League of Nations LN jechuun League of Nations jechuudha. League of Nations was created for the purpose of overseeing affairs between the state and implementing, maintaining and securing international peace. Hayyoon yookaan barbaachisummaan liigiin biyyoota addunyaa kun hundooyteef dhimmoota biyyoota iddoo jiran laaluudhaaf
hariiroo isaan jidduu kana mirkaneessuudhaa fi nageenya addunyaa kana eeguu fi mirkaneessuudha. Kaayyoo yookaan barbaachisummaan isiin hundooyiteef. From 1919 to 1913, the discipline was dominated by what is referred to as liberal internationalism that centered on democratic governance and institutionalized law governing relation of cooperation between states. Bara 1919 hanga bara 1930 jidduutti ilaalchi liigii biyyoota addunyaadhaa kuni ilaalcha maal jedhamuun baay'ee fudhatamee yookaan ta'an baay'ee haa ibsamuun liberaal internationalizimidha jechuudha. Liberaal internationalizimiin kun yaada maal jedhu deeggaraa yookaan ta'an wanti isaan irratti xiyyeeffatan bulchiinsa seera dimokiraasiitii fi institutionalized law seera baakgiraawundii dhaabbataa qabu kan hariiroo fi tokkummaa yookaan gurmaa'uu biyyoota jidduudhaa to'atan kanarratti hundaa'aa jechuudha. Liberaal internationalizimiin kun inni kun ammoo liberaal internationalizimiin waraana addunyaa tokkoffaa booda hundeeffama liigii biyyoota addunyaa boodarra wanta akka furmaataatti haamaa turedha jechuudha. Hariiroo siyaasa addunyaa kana to'achuudhaa fi tasgabbeessuudhaaf. Kanaafuu democratic governance fi institutionalized law governing relation of cooperation between states. Inni kuni baay'ee yaada ijoo League of Nations baay'ee dhuunfatee ture jechuudha. The two formative pillars of liberal internationalism, democracy and free trade was also very the target of League of Nations. Kanaafuu yaadota utubaa lameen League of Nations yookaan ta'an disipiliinii liberaal internationalizimidhaa kuni dimokiraasiidhaa fi daldala bilisaati jechuudha. Biyyoota gidduutti international relation gisee jennu we are already presumed to be existing between the two independent and sovereign countries, biyyoota of danda'uu fi biyyoota lama jidduutti hariiroo uumamuu danda'udha. Jalqabumarraa balance of power thinking relation between states lead to violation of international law and ultimately the outbreak of war in 1994. Aangoon biyyoonni addunyaa qaban kun wal madaaluun dhabuun isiidha. Biyyoota jidduutti akka seerri addunyaadhaa kun cabuu fi akkasuma immoo seerri addunyaadhaa kun cabuunsaa outbreak yookaan ta'an akka waraanni addunyaa tokkoffaadhaa kun already started ta'uu fi contribute godhee jiran. Kanaafuu balance of power yookaan ta'an aangoo biyyoota garaagaraa wal madaalchisuun hanga danda'ametti akka nageenyi addunyaadhaa kun mirkanaa'uu fi shoora taphata jedhaniiti fudhatan jechuudha. A system of collective security was advocated to replace antagonistic alliance system that was League of Nations. Amma gaa eegas boodarra akkuma beekamu seenaa irratti waraana addunyaa lammaffaa irratti biyyoonni bakka lamatti adda cabanii turanii biyyoonni bakka lamatti adda cabuu isaanii kanarraa ka'ee maaltu furmaata jedhaniiti akka yaada furmaataa dhaleessanii collective securities nageenya waloo kana akka uumamuu fi inni kun nageenya waloo kun ammoo to replace antagonistic alliance system garee lameen waraana addunyaa tokkoffaa irratti uumamtu sun nageenyi waloo kun akka bakka bu'uu fi yaadota faallaa kana akka gad xiqqeessuuf jechuudha. Inni kun ammoo one of the target of the League of Nations jechuudha. All of you are very liked by us so that you are never expected to forget subscribe the KELTube. Irraanfachuun qabdan jechuudha. Baay'ee isin jaalanna. Hiriyoota keessanii share godhaa. Nu deeggaraa isin jecha dhaabbannee hojjechuu jirraa. Kanaafuu qooduus subscribe godhuu fi maatii ta'u immoo hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha. The league was collapsed due to the outbreak of Second World War in 1939. Its failure became difficult for liberals to comprehend, which contradict their theories.
liigiin biyyoota addunyaa kuni kan cabse yookaan ta'an kan kufe sababa eegaluu waraana addunyaa lammaffaa bara 1939tti. Kufaatiin liigii biyyoota addunyaa kuni baay'ee dhiphisee jechuudha jara liberaalii kan liberaal theory of international relationii kana wajji deemuudhaaf yookaan ta'an yaada isaanii ibsuudhaaf. Kan inni kun ammoo sababni isaa maali? Isaan collective security yookaan nageenya waloodhaa kana dhaadheessanii nageenya waloodhaa kana dhaadan yookaan ta'an jechuudha. Nageenyi waloodhaa kun ammoo waraana addunyaa lammaffaa gaafa eegalu kana ni cabe. Cabuunsaa ammoo kontiraadikti godhee jechuudha pirinsipilii isaan liigii biyyoota addunyaa kana irratti hundeessan kana. Prominent liberal scholar and politicians liberalism failed to retain stronghold and new theory emerged to explain the continuing prisons of war. Deeggartoonni yookaan ta'an hundeessitoonni liberaal theoryidhaa kun ilaalcha jabaa tokko eegas boodarra qabatanii hariiroo addunyaadhaa kana ibsuudhaa fi dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha. Inni kun tanaafuu akka tiyooriin biraa international relationii kana ibsituu fi shoora taphate jechuudha. Inni sana ammoo waraanni akka hin hafne tiyoorii deeggaruudha. Isa saniis ammoo we will look at in the next theories. Liberal also argue that international law offers a mechanism by which cooperation among states is made possible. Jarri liberaal theoristiidha yookaan idealistiin kun jechuudha. Siistama yookaan ta'an mala itti cooperation yookaan gamtaa'uun biyyoota addunyaa jidduutti itti gamtaa'uun danda'amu kana akka danda'amu ni dhaleessan jechuudha. Ni danda'ama jedhaniiti fudhatan. The purpose of international law is thus to regulate the conduct of government and the behavior of individual within state. Barbaachisummaan seera addunyaadhaa kun jaan amaloota mootummoota biyyattii garaagaraa to'achuudhaa fi to regulate to'achuudhaa fi amala lammiilee dhuunfaa biyyoota addunyaa keessa jiraatan kana to'achuudhaan nageenya addunyaa mirkaneessuu danda'an jedhaniiti yaada dhaleessan jechuudha argumentii isaanii. However, the legal standing of international law is contentious issue among scholars. Garuu haa ta'u immoo seeroominni yookaan fudhatama qabaatiinsi seera addunyaadhaa kun dhimma baay'ee iskoolaaroota yookaan namoota bebbeekamoo wal mormisiisu ta'ee keessattuu qabxiilee ijoo baay'ee wal morman waa'ee seera addunyaa kanaan ilaallatee baay'ee iskoolaarriin irra wal dhabanii fi yaada adda addaa dhaleessan kun ammoo isaan kana jechuudha. Three competing views on this matter. Tokkoffaa irratti iskoolaaronni tokko international law is not a law at all but branch of international moralities. Iskoolaaronni tokko seerri addunyaadhaa kun guutumaa guututti seeraa miti jedhan. Garuu immoo branch of international moralityidha. Safuu addunyaa yookaan safuu waliigaltee addunyaatiin fudhatamuudha jedhan international moralities wanta dirqama hin qabne yookaan legal binding enforcement orgaanii osoo hin ta'in akkanumatti safuu addunyaadhaan fudhatamaa ta'e tokko malee seerri addunyaadhaa seeraa miti yookaan istaatasii seeraa san hin qabu jedhan isaan tokko immoo it is a law in all sense of the term. Tokko kam jedhanii guutumaa guututti international lawiin yookaan seerri addunyaadhaa seera jedhan. Tokko immoo seerri addunyaa kun seeraasii miti hin jedhanii guutumaa guutuu seeraas hin jedhanii it is a matter of definitionidha jedhan. Kana jechuun akkamitti akka international lawiin isteetii yookaan biyya takka keessa hiikamuu fi international law jechuun hiikumaa fi hubannaa biyyattiin dhimmichi ilaallatu sun itti kennitu sani malee wanta qaamni biraa jedhu miti jedhan. This proponent just only say international law is
a matter of definition. If you give the international law positive definition, it will. And at the same time, if the concerned state gives a negative definition, it is also considered as such. As a result, it does nothing beyond setting out the consensus of its constituent actor on distribution of authority, right, responsibility for the governance within the international system. Kanaafuu je seerri addunyaadhaa kun humaa jechuu miti jaa. Inni seerri addunyaa jechuun waliigaltee biyyoota isiidhaatii fi akkamitti aangoon biyyoota isii kana gidduutti akka qoqqoodamtu mirgaa fi itti gaafatamummaan mootummaadhaa akkamitti akka murtaa'ee kennamu siyaasa addunyaa kana keessatti jechuudha. Kanaafuu haala saniin naa hubattanii subscribe godhuu, share godhuu hin dagatinaa hadaraa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif ammoo qooda afeeraa isaanis haa fayyadamanii. The other one is realism, and realism is the second theory of international relation. Liberal internationalist replaced by the realism, as I have already mentioned or tried to mention it. The outbreak of Second World War in 1931 brought to the grown up of the realism theories Caris scholarly Caris jedhamu kuni E.H. Caris 20-year crisis kitaaba jedhamu kana bara meeqa keessatti barreesse 1939 barreesse, and there was the text which is positioned what he called utopianism. Kareefu utopia ennemi idealism konammo utopianism in opposition to realism. Realists argue that value are context bound, that morality is determined by interest. Jaan jirri kun amma position yookaan taan ilaalcha yookaan yaada addaa qaban jechuu toward international relation. Hariiroo biyyoota addunyaa kana keessatti isaan ammaas ilaalcha biraa qaban jechuudha, akka liberaalistii san osoo hin ta'in jechuudha. Jirri kun akkam jaa value yookaan taan staatusiin ati seera addunyaadhaatii kennitu kun context boundedha. Akkaatuma ati itti hiikkattee fi ati itti fudhattee jaa jirri kun. That morality is determined by interest. Safuun addunyaadhaa kareefu iskoolaaronni tokko tokko it is just international morality jedhu sun maaliini hunda adda baafama interest yookaan fedhii bu'aa ati hariiroo addunyaa tokko keessa harkattu saniin hundaa'aa jechuudha. Kana jechuun interestiin kee yoo tuqame loluudhaaf yookaan fedhii yookaan bu'aa kee eegsifachuudhaaf duuban deebitu. Karaa biraatiin ammaas positively gisee ilaallu interestiin kee yoo si kabajame hariiroo addunyaadhaa sun keessatti shoora olaanaadhaa taphatta jechuudha bu'aa kee eegsifachuudhaaf. Its center realism theory of international relation center on the view that international system is anarchic. I have hope that you will detailedly see the meaning and the concept of anarchic in the second video of this chapter, in the sense that it is devoid of an all-encompassing authorities. Anarchy jechuun siyaasa addunyaa keessatti yookaan taan international relation keessatti hariiroo biyyoota addunyaa keessatti it is devoid of an all-encompassing authorities. Anarchy jechuun siyaasa addunyaadhaa kan aangoo jiddugalaa tokko mootummaan aangoo jiddugalaa tokko qabu yookaan seerri fudhatama biyyoota addunyaa guutuu keessa qabu tokko hin jirre jechuudha. Lawlessness jechuudha karaa biraatiin afaan biraatiin yoo ilaalle. Anarkiikiin kun yaada ijoo warri realizimiidhaa argumentii isaanii irratti xiyyeeffatanii jechuudha. The international system render international law non-binding jechuun kan fudhatama hin qabne yookaan kan hin kabajamne jechuudha, yookaan kan provision yookaan artikiloonni isaa
hojiirra hin oolle jechuudha. Non binding jechuun. The international system sirni addunyaadhaa kun yookaan hariiroon biyyoota addunyaa kun render international law non binding and ultimately ineffectual in the regulation of relation between the state. Akkam jaajarri realizimiidhaa kun hariiroo addunyaa yookaan walitti dhufeenya biyyoota addunyaa kana jidduutti je international law yookaan ta'an hariiroo seerri addunyaadhaa kun fudhatama hin qabu yookaan ta'an guutuutti appooltitee hin kabajam tanaafu ineffectual bu'aan buusu jechuudha. Maalirratti hariiroo biyyoota jidduu jiru kana to'achuu irratti bu'aan buusu jechuudha. Maaliif jarri kun anarchic ja'a jechuudha. Anarchic yookaan there is no central authority authorized for the implementation and the application of international law at the global level. Saniif anarchic jedhanii waan fudhataniif jecha bakka seerri addunyaadhaa kuni baayindingii miti. Tanaafu bu'aa hin buusu hariiroo biyyoota jidduutti bu'aa hin buusu to'annoo irratti ja'a jechuu jirru kun. Tanaafu gaa subscribe godhuun ammoo dhaadannoo keenya isiniin boonna waan ta'eef dhaadachuu keenyatti ammoo nu salphiftan imaanaa jedhu hin qabnu. Don't forget to subscribe, share and share your comments within the inboxes. Conflict is hence inevitable. Laal jecha inevitable jedhu kana waan hafan oolle jechuudha. Sure it is created or it will be occurred without no doubt jechuudha afaan biraatiin. Tanaafu walitti bu'iinsi waan hafan qabnee fi continual feature of international relation. Realizimiin tanaafuu je eegammoo qaamni seera kana hojiirra oolchuu akka sadarkaa addunyaatti fudhatama qabu hin jiraanne boodarra biyyoonni hundinuu hariiroo addunyaa kana keessatti faayidaa isaa eegsifachuudhaaf lolli waan hafan qabnee fi amala hariiroo biyyoota addunyaa keessatti itti fufaa ta'e ja'aniiti hubatan jechuudha. So that they consider the relation of international relation between the state as conflict basis to protect one's own interests. Realism locate its root further back, citing Thucydides, Niccolo Machiavelli, and Thomas Hobbes as its founding voice. Jarri kun isaan caalaa history keessa yookaan seenaa keessatti namoota akka Thucydides, Niccolo Machiavelli fi Thomas Hobbes kana ilaalcha isaaniiti akka hidda hundee argumentii isaaniititti dhaleessan jechuudha. Hudduu duuba fuudhanii yookaan gara boodaatti deebisanii jechuudha. Thucydides and his count cover themes such as power, intrigue, conquest, alliance building, and the intricacies of the bargainings. Thucydides fi hiriyoonni isaa yookaan gruppiin isaa maal kana irratti xiyyeeffatanii aangoo walitti bu'iinsa wal to'achuu yookaan ta'an wal koloneessuu hariiroo hiriyyummaa yookaan ta'an shariikummaa hundeessuu biyyootaa fi biyyoota gidduutti jechuun wal deeggaruudhaaf faayidaa walii eegsisuudhaaf wal deeggaruudhaaf akkasuma gargar cab'iinsa dandeettii biyyoonni addunyaadhaa negoosheeshiniidhaa fi wal mariidhaan rakkoo furuudhaaf qaban kana akka faayidaa hin qabnetti ibsan jechuudha jirri kun. Hansi Marganteew this scholar was very known in international politics for its contribution of the idea of the realism theory of international relation. Hansi Marganteew asserts that realism assumes that it is a concept of interest defined as power is an objective category which is universally valid. Hansi Marganteew kun akkam jaa yaada realizimii kana yookaan argumentii realizimii kana deeggaruudhaaf yaadni ijoon faayidaa dhuunfaa biyyattii takkaa eegsifachuudhaaf biyyattiin ifaaja gootu maalirratti xiyyeeffata jaa? Aangoo irratti xiyyeeffata jaa. Kanaafuu aangoon objective criteria yookaan ta'an siistama yookaan mala biyyattiin takka
faayidaa isii itti eegsifachuudhaaf itti fayyadamti jedhamtee tilmaamamu tokko jechuudha aangoon. Kanaafuu eega akkas ta'e boodarra immoo it is universally valid jechuudha hansi margantaa'uun kun. Kanaafuu guutumaa guututti jiraachuun aangoodha waan sirriitii fi waan jiraachuu qabu tokko jedha. Maaliif intarastii biyyattii takkaa eegsifachuudhaaf aangoo qabaachuun waan addunyaa guutuu irratti fudhatama argachuu qabu tokkoo fi waan sirriiti jee fudhata jechuudha. His assumption start with there are objective laws which have universal applicabilities. International politics, like all politics, is struggle for power. Propositionin yookaan ta'an yaanni inni dhaleessu kun maal irratti kan hundaa'edha? Seera tokko jira jaa. Seera akka addunyaatti fudhatama qabu. Maal keessatti? Siyaasa addunyaa keessatti. Kanaafuu siyaasni addunyaa kamuu aangoodhaan wal bulchuu yookaan ta'an dorgommii aangooti jaa. Siyaasni addunyaa kamuu international relationiin kamuu dorgommii aangoodhaa kana kan if keessaa qabuudha je'eeti argumentii isaa dhaleessee jechuudha hansi margantaa'uun kun. Thomas Hobbes is often mentioned in discussion of realism, describing spirituality of life during the early English Civil War. Thomas Hobbes kun ammoo iskoolaarii biyya Ingilaandii maal jedhanni kuni inni kuni nama bara waraana waloo biyya Ingiliz keessatti bara 1642 hanga bara 1651 gaggeeffame kana keessa nama dhalatee guddateedha. Maal jedhanni kuni hariiroo hamtuu yookaan ta'an spirituality of life bakka jireenya gadadoo jechuudha. Jireenya gadadoo ofiisaatiif waraana waloo biyya Ingilaandii keessatti uumame san itti fayyadama jechuudha. Maal godhuudhaaf? Realism theory of international relation theory kana propose yookaan ta'an yaada isaa dhaleessuudhaaf jechuudha. Hin irraanfatina ammoo subscribe godhu, share godhuudhaaf yaada qabdan kennu. We are going to do more and more as you are subscribe and offer the CultTube for more of your co-friends so that it is very important for us and for you too. In irraanfatina jechuu fedheeti. Hobbes described human being as living in an orderless state of nature. Laal, state of nature wanta jedhu san baay'ee na hubadhaa jechuu yaada Thomas Hobbes. Inni kun maal ibsa jechuudha? Orderless, bakka tasgabbiin hin jirre jechuu. State of nature that he perceived war of all against all. Kana jechuun namni hundinuu nama hunda faana lolaa jechuudha. War of all against all. Intarastii ta'e eegsisfachuudhaaf nama kamuu faana waan wali buutee wal loltuuf dhalli namaa kun orderlessiidha jaa. State of nature kana keessatti namni ilmi namaa selfishiidha yookaan ta'an kan faayidaa ofiisaa qofa eegsisfachuudhaaf ifaajuudha. Kanaafuu namni kamuu nama kamuu caalaa faayidaa isaa eegsisfachuudhaaf nama hunda faana wali bu'aa konfliktii yookaan ta'an waraanni ni uumamaa je'eeti yaada isaa ibsaa jechuudha. Thomas Hobbes kun he proposed that social contract was required between ruler and the people of state to maintain relative order. Kanaafuu akka furmaataatti state of nature keessatti namni hundinuu nama hunda faana waan wal loluuf furmaata jee maal dhaleessaa social contract yookaan ta'an waliigaltee hawaasaa afaan Oromootti jechuudha. Waliigaltee hawaasaa kanaa barbaachisa jee eenyuuf eenyutti uummata biyyattii san keessa jiraatuu fi yookaan biyyattii addunyaa in our context jechuudha. Akka amma dubbachuu jirrutti bulchitootaa fi uummattoota addunyaa hedduutti social contractiitu barbaachisa jechuudha. Tasgabbii murtaawaa ta'e tokko eegsisuudhaaf. Harley Bull criticized Mercantile approach. Iskoolaarri Harley Bull jedhamu kun ammaas ammoo ni xinxaale yookaan ta'an yaada cinaacha dadhabaa tiyoorii yookaan ta'an approachii hansi margantaa'utiin
dhiyaateerra dhaleesse jechuudha. Maalirra yaada hundaa'uu qabanii beektanii? His concern was that relation between state could not be reduced to measurable attribute of power or model of decision making, rather code of conduct which formed a societies. Inni kun maal jaa? Hariiroon biyyoota addunyaa jidduu jiran kun je attribute yookaan amala aangoo yookaan ta'an mala itti murtoo addunyaadhaa tokko itti dabarsan osoo hin ta'in amala hawaasa addunyaadhaati je. Hansi Morgenthau struggle for power je international relation jechuudha. It is struggle for power, so the war and the conflict will be inevitable and continual and perpetual feature of international relation ja Hansi Morgenthau. Kanammoonni kam je aangoo fi to'annaa aangootiif jecha qofa yookaan ta'an hariiroo murtee takka biyyoota addunyaatiidhaaf dabarsuudhaaf qabamu osoo hin ta'in hariiroon biyyattii gidduu jiru maali code of conductidha jaa kan hawaasa tokko keessa jiru. Bull hallee bull kun jechuun kitaaba anarchical society jedhu barreesse jechuudha. Kitaabni kun maal jaa English school jam afaan biraatiin demarcated from the United States dominated realist and scientific perspective mainly through its normative approach to the subject. Normative approach garte Woodrow Wilson fi Jerry realism dha. Ibsan kana akka inni qaceellotti yookaan bifa sirrii ta'een fudhatama addunyaadhaa hin qabaanne ibsaa jechuudha. Subscribe godhu immoo hin dagatinaadha. Kenneth Waltz Scholar Jammas Mal Kitaba akkam jedhu barreesse bara 1959tti State and War and his later theory of international politics. Boodarrammas 1979tti Kitaba Theory of International Politics jedhu barreesse. Kitaba kana keessatti immoo define neo realist agenda and absolutely dominated the discipline. Yaada neo realistii kana ni dhaleesse yookaan kitaaba isaa kana keessatti ni ibse. Akkasumatti immoo yeroo sanitti hariiroo biyyoota addunyaa kana ibsuu keessatti bakka olaanaadhaa qaba ture jechuudha. Mercantile realism concentrate on the attribute and the behavior of state within international system. Theory realism tana Mercantile gisee ibsu yaada isaa amalootaa fi gochoota biyyattiidha keessattuu hariiroo addunyaa kana keessatti maal akka ta'e struggle for power kan jenne san ibsa. Eenyu Mercantile. Waltz Kenneth Waltz ammoo focus on the international system itself and seek to provide a structuralist account of its dynamics and it imposes on state behavior. Inni sistema yookaan sirna addunyaa kana mataa isaa irratti xiyyeeffateeti structure yookaan ta'an akkaataa isaan itti deemuu qabanii fi wantoota jijjiiraman addunyaa hariiroo addunyaa keessa jiran kana biyyoonni biraa akka fudhattee impose gootuu fi amaloota isaanii kana akka sheeppi godhan international system irrattu xiyyeeffata jechuudha. One central area that set realism and liberalism apart kana jechuun wanti adda godhu what differs them jechuudha apart jechuun is how they view human nature. Yaanni ijoonii fi yaanni giddugalaa tokko kan theory of realism fi liberalism adda baasu yookaan adda godhu maali akkamitti isaan dhala namaa akka itti hubatanidha. The attitude they have toward human beings jechuudha. Realist yookaan ta'an idealism inni jalqabaa sun jechuudha. Realists do not believe that human beings are inherently good. Jarri liberalistii yookaan idealistii jechuudha. Liberalistii yookaan idealistii faallaa kanaati jechuudha. Realistiin kun warra walitti bu'iinsi yookaan ta'an aangoo fi faayidaa ofii eegsifachuudhaaf walitti bu'iinsa addunyaa hafan qabu warra jedhu realistiin. Jarri kaan ammoo yaada faallaa kanaa qaban jechuudha. Warri
liberaalistiidha. Realists do not believe that human beings are inherently good. Dhalli namaa jaa realistiin ittiin amanan jechuudha. Dhalootuma isaanii irraa dhugumaan gaariidha or have the potential for good. Gaarii ta'uudhaaf ammoo dandeettiis ni qaban jaaniin fudhatan jechuudha. Akka liberaalli as liberals du akka isaan fudhatanii hubatan sanitti. They claim individual act in their own self interest and selfish. Realismiin akkuma jenne biyyattiin hundinuu faayidaa dhuunfaasii eegsifachuudhaaf kan isiin ifaajjuu akkasumallee selfishiidha jechuudha. Selfish and they do not consider the interest of another state beyond their protecting their interests at international and global level. Don't forget to subscribe and share your ideas. Yaada keessan nuu qooduudhaafi subscribe gootanii maatii ta'uudhaan hiriyoota keessanii qooduu immoo yeruma takka illee hin digatinaa isiniin jenna. Gabaabatti akka hubattaniif jechuu realizimii fi liberaalizimii yookaan ta'an liberaalizimii jechuun idealizimii jechuudha. Realizimiin kun akkam jaa individual act in their own self interest and they are selfish. Faayidaa ofii qofa qabachiifachuudhaaf ifaajan hariiroo addunyaa hariiroo walitti dhufeenya biyyoota addunyaa keessatti biyyattiin faayidaa dhuunfaasii eegsifachuudhaaf qofa ifaajjii akkasumallee of jaalattoodha jaa biyyattiin hundinuu. Conflict is unavoidable. Wanta taraa takka immoo intarastii eegsifachuudhaaf eega ni deeman jenne boodarra namni hundinuu normally we presume that we cannot devoid or left out our interest for the other state or in order to give them as a free. Akkanatti bilisaaniin kan nuuf waan ta'eef conflict walitti bu'iinsi unavoidably waan ittisuu hin dandeenye dhaja and perpetual itti fufaadha ja and so what is common and inherent to mankind. Tanaafu eegammoo walitti bu'iinsi waan hin hafne ta'ee fi itti fufaa ta'e waraanni amala dhaabbataa fi amala hundee yookaan inherent kan ilma namaatirraa addan baanee jechuudha ja waraanni. All politics struggle for power. Yaadaan si margantaa'u qareefu jenne sanii. The world appear to be one of the domination by the realist lens. Tanaafu addunyaa keessatti wal to'achuu yookaan dominate wal godhuun waan ijoodhaa fi isaan argumentii isaaniitiif dhaleessan jechuudha akka ilaalcha warra realistiitti. The realist tend to dismiss optimist jechuun yaada positiivaa, yaada fudhatama qabu, yaada gaarii jechuudha. Yaada kana immoo dismiss godhuudhaaf, balleessuuf yookaan fashaleessuudhaaf. Instead they arrive. Kana balleessanii garuu maal jedhanii more pessimistic view yaada negatiivaa jechuudha. Yaada fudhatama gisee baay'ee hin qabaanne akka ilmi namaa gisee hunda waraanaa fi wallolaanii faayidaa isaa eegsifata jedhan sanitti they are pessimistic jechuudha. Not optimistic, pessimistic. Karaa biraatiin ammoo faallaa kanaatiin liberaalizimii yookaan idealist theory of international relationii gaafa realizimii wajjin wal qabsiifnee ilaallu world order tasgabbiin addunyaadhaa kuni can be improved jijjiiramuu danda'a jedhan with peace and progress gradually replacing war. Nagaa fi guddinni suutaanii waraana bakka bu'a yookaan ta'an waraanni dhabamaa deema jirri kun. Tasgabbiin addunyaadhaa ni fooyyooyti, nageenya addunyaadhaa ni kabajama, suutaan ammoo guddinaa fi tasgabbiin waraana akka hin jiraanne yookaan ta'an gabbuuftii jedhaniiti amanan jechuudha isaan kun. Adjust their lens to blur out area of domination and instead bring area of cooperation into focus. Jarri kuni akka ilaalcha isaaniitti maal jedhanii blur out jechuun keessaa baasan jechuudha ilaalcha isaanii keessaa. Ilaalcha isaanii keessaa maal baasanii domination tokko dominate godha yaada jiru san baasaniiti cooperation gamtaadhaan international relationiin kuni gamtaadhaan akka nageenya biyyattiidhaatii fi tasgabbii uumuu fi
hariiroon gaariin akka biyyoota addunyaa hedduutti jiraattu dhaleessan yaada kana dhaleessanii akkas jedhanii fudhatan jechuudha. Internaashinaal hariiroo biyyoota addunyaadhaa kana. Akka jarri kana immoo doomineeshin jedhu struggle for power jedhu san jechuudha jarri realizimiidha. Subscribe godhuun irraanfatina ammoo gaadaraa. Maa kana irra deddeebi'atanaan hin jiina. Maaliif onnachiiftuu keenyaa fi keessaniis waan ta'eef akkasuma onnachiiftuu malee immoo fedhiin teessanis teenyaas akka barbaadamutti dabalaa hin deemu jechuudha. Sanii fi liberalism depict optimism by arguing that human beings are good, cooperation is possible, and conflict can be resolved peacefully. Jarri kun ammoo yaada positiivaa optimistii yaada optimistii san dhaleessan jechuudha. Maaliif ilmi namaa jireenya jalqabumarraa gaariidha. Gurmaa'uun ammoo ni danda'ama. Walitti bu'iinsi immoo karaa nagaayenya ta'e tokkoon ni furama ja'a. Don't forget to subscribe, share, and comment. KELTube is your channels, so that it need the subscription of all of his families. Boss garumoo bakka yaada waloo yookaan common idea itti qabanis ni jira jechuudha. Jarri teoriin lameen tun liberalismii fi realismiin jiru jechuudha. Consider the state to be dominant actor in international relation. Garumoo isaan kun yaada karaa garaagaraatiin ibsanii malee aktarii yookaan ta'an walitti kan dhufu sadarkaa addunyaatti baay'inaan biyyoota jeeti fudhatan jechuudha isaan lachuu. Also, liberalism does add the role of non-state actors such as international organizations. Liberalism argue that organizations are valuable in assisting state in formulating decisions and helping to formalize cooperation. Liberalism tuni non-state actors sadarkaa addunyaatti kan hariiroo walitti dhufeenyaa kana qaban akka international organization, multinational corporation kaza organizationota sadarkaa addunyaatti beekamtii argatan gurguddaa hundallee itti dabalu ittillee yoo dabale garuu immoo bakki isaan organizationidhaa qaban tuni bakka akkamii faayidaa isaan qaban kuni in formulating decision and helping to formalize cooperation. Dhaabbatonni addunyaadhaa garagaraa kuni keessattuu irra baay'ee murtoo waloo kan dabruu qabuu fi akka gurmiin sadarkaa addunyaatti salphatti galma gahuu fi faayidaa guddaa buusaa jechuudha. International organizationiin kun akkas jedhanii fudhatan jechuudha. Jarri eenyu liberalismiin. Realistic on the other hand, jarri realistic immoo karaa biraatiin believe state partake in international organization only when it is in their self interest to do so. Karaa biraatiin ammoo ilaalchi jarri realistic international organization as actor in international relation dhaaf qaban kuni yoo mijaa yeroo faayidaa dhuunfaa ofii kabachiisuudhaaf isaan barbaachise qofa international organization kanarratti hirmaatanii biyyoonni jaaniiti fudhatan jechuudha. Teoriin sadaffaan ammoo structuralism yookaan marxismidha jechuudha. Marxism yookaan structuralism kun ammaas ammoo teorii Karl Marxiin propose ta'e. Teoriin kun ammoo more or less it is concerned with ideology. Marxism is an ideology that argue capitalist society is divided into two contradictory classes. Ideology Marxismidha kuni akkam ja'a seetan capitalist society contradictory class yookaan ta'an afaan oromootiin maal jiyaa isiniimu garee wal faalleessitu yookaan tokko dominate godhee karaa hedduudhaan saamicha kan irra geggeessu jechuudha. Ka tokko itti saamuu fi tokko itti saamamu. Saniifuu hawaasni kaapitaalistiidhaa kun jee bakka lamaaf qoodama jeeti. Tokko biizines kilaasii yookaan ta'an barjesii jaratu tujjaaroota yookaan abbootii qabeenyaa fi lower kilaasii working class yookaan proletariat
jee ibsa jechuudha Karl Marx kun. The proletariats are at the mercy of the burgesses. Akkuma barbaadan godhan jechuudha. Mercy of the burgesses jechuun. Burgessiin saniif contradictory class jedhan jechuudha. Ilaalcha walqixaa yookaan kabaja walqixaa istaatasii walqixaa hin qaban jechuudha. Contradictory class jee gisee ibsu. Kanaafuu at their mercy jechuun akka isaan barbaadan san qofa godhan yookaan miidhaadhaaf salphatti saaxilaman jechuudha. Proletariaatiin eenyuun warra burjesiitiin. Karl Marx hoped for an eventual end to class societies and overthrow of the burgesses by proletariat. Proletariat jechuun warra positionii politically, socially, economically, culturally bakka gaxaanaa qaban san jechuudha. Kanaafuu inni kam jaa furmaanni international relationii kana keessatti hariiroo nagaa fi tasgabbaa jiru tokko kan dhufuu danda'u yoonii fi class society yookaan ta'an tokko tujjaara tokko miskiina yookaan abbaa qabeenyaatii fi sooressaa fi miskiina akkasuma warra istaatasii walqixaa hin qabne kun warra burjesiitii wajjin jechuudha. Yoo kilaasii qoqqoddaan kilaasiidhaa kun dhabamee fi siistamni burjesiin doomineet gootu kun yoo ka dhaabbatu ta'e qofa nageenyaa fi tasgabbiin sadarkaa addunyaatti kan mirkanaa'u yeroo kana qofa jee amana jechuudha Karl Marx. Structuralism emerged as a critic of both realism and pluralism, concentrated on the inequalities that exist within the international system. Inni immoo kun ni xinxaala jechuudha. Structuralismiin kun eenyu both realismii fi realizimiidhaa fi idealizimii kana yookaan liberalizimii kana maaliif inni maalirratti xiyyeeffata hafu walqixxummaa yookaan ta'an inequality walqixxummaan jiraachuu dhabuusan kan sadarkaa addunyaatti tokko daleessisee tokko daleessifatu kafaltii sirrii hin taaneen istaatasii walqixaa kan jirre sanitti hariiroo dominant and dominated groupii jidduu jiru kana irratti xiyyeeffata jechuudha. Jarri lameen ammoo isa kana hedduu point of focusii hin goone hadaraa ammoo subscribe godhuu, share godhuu, yaada keessan kee nuu qooduu nurraan qusatinaa jechuudha. Kani ergaan keenya gizee hundaa jechuudha. Inequality of wealth between the rich north yookaan ta'an warra lixaa western warra jennuun yookaan ta'an ammoo first world biyyoota guddatan kanneen akka Ameerikaa, Jarman, France fa'aa fi walqixxummaan jiraachuu dhabuu diinagdee fi qabeenya biyyoota sooressoota warra kaabaatii yookaan first world warra jennuunii fi the poor south or third world warra jennuun biyyoota guddachuu jiran kanneen akka biyyoota Afrikaa, Eeshiyaadhaa fi biyyoota sub-Saharaan country warra jennuun san jechuudha. The structuralist paradigm focused on dependency, maxxantummaa, exploitation, saamina jechuudha. Saamina hogguu jennu immoo siyaasaa ta'uu danda'a, diinagdee, aadaa, qabeenya ta'uu danda'a. Exploitation hoggaa jennu. International division of labor qoqqoddaa laffaatii yookaan dadhabbii sadarkaa addunyaatti jiru kan tokko tokko salphatti humna isaa gati bu'aadhaan itti saamu yookaan itti hojjechiisu jechuudha akka burjesii fi proletariaatii jidduu laallasan jechuudha. Imperialism generated by the vigor of free enterprise capitalism in the West and imposed unequal exchange of every kind upon third world. Tanaafu biyyoota guddachuu jiran kanarratti akka isaan sadarkaa wal fakkaataadhaan akka biyyoota guddatanii sanitti hin guddanne wanni godheef sirna kaapitaalizimii biyyoonni warra lixaa warraan western country'n sadarkaa isaan irra jiran san akka isaan kana dominate godhanii fi unequal exchange yookaan ta'an sirna wal jijjiirraa kaaransii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa tireedii fi koomersii ta'uu danda'a unequal exchange wanti isaan kennanii fi wanti isaan fudhatan
kan biyyoota hin guddatin waliin jiran kun yookaan riizaaltii bu'aa sirni kaapitaalizimii fidee ja'a jechuudha. Jarri impeeriyaalistiidha kun yookaan ta'an gareen deeggartoonni warra Karl Marx kun yookaan Marxismiin kun jechuudha. The basis of inequality was the capitalistic system which accrued benefit to some while causing unequal exchange relation of the vast majority of the other. Hundeen yookaan maddi walqixxummaa dhabuudhaa kun bu'aa maaliiti? Bu'aa sirna kaapitaalizimiiti jedhe. Sirna kaapitaalizimii kun ammoo bu'aa biyyoota muraasaaf eegsisuudhaa fi akkasuma immoo bu'aa biyyoota muraasaaf eegsisuun kun hariiroon walqixxaataa ta'e yookaan hariiroon walqixxatee tokko immoo akka biyyoota jidduutti hin uumamne karaa saniin ammoo sirna kaapitaalizimii jiraachuun tasgabbii biyyoota addunyaa jidduu hariiroo tasgabbaa jiraachuu qabu irratti dhiibbaa guddaa qaba jedhee fudhata jechuudha. The writer of this theory were Andre Gunther Frank, namicha kun beekamaa iskoolaarii Jarmanii jechuudha. Saamir Amin and Immanuel Wallerstein. Iskoolaaronni kunneen hariiroon walqixa jiraachuun dhabuun yookaan sirni kaapitaalizimiidha kun power imbalaansii sadarkaa addunyaatti uumuun isaa kun ammaas akka tasgabbii fi hariiroon sirrii yookaan fudhatamaa ta'e tokko sadarkaa hariiroo biyyoota addunyaa garagaraa jidduu jiran irratti dhiibbaa qabaa. Saniifuu nageenyaa fi tasgabbii sadarkaa addunyaatti eegsisuudhaaf sirna kaapitaalizimii kuni gadi bu'uu yookaan baduu qaba jedheeti argumentii isaanii dhaleesse jechuudha iskoolaaronni kun. The fourth theory of international relation is constructivism. Constructivism is a middle ground between mainstreaming theories and critical theories. Mainstreaming theory yogguu jedhu kana eenyuuf eenyu baana seetaniiti beektanii liberaalizimiidhaa fi realizimii jidduu isaan san jechuudha mainstream theory. Inni kun ammoo this theory try to balance the competing interest that is proposed by mainstreaming theory and the critical theories. Yaada walitti araarsaa ta'e tokko qabatee hadhalaa'e tokko jechuudha theory'n kun. Eenyu gidduutti mainstream theory yookaan liberalizimii fi realizimii fi critical theory jidduutti. They highlight the importance of value and shared interest between individuals. Jarri kun wanni irratti xiyyeeffatan barbaachisummaa fi faayidaa waloo kan biyyoota addunyaa jidduu jiran kana irratti xiyyeeffata jechuudha. Barbaachisummaa value yookaan ta'an shared interest biyyoota addunyaa jidduu jiran kana irratti xiyyeeffata jechuudha. They try to find in a way the common ground and common interest that international relation are set on between different individual and sovereign state. Alexander Went iskoolaarii theory constructivism kana deeggaru keessaa tokko describe the relationship between agents or individualism jechuun ni dandeessa jechuu karaa biraatiin constructivism kana describe the relationship between the agent or individual and the structure such as state as one in which structure not only constrain agent but also construct their identities and interest. Alexander Went kuni akkuma common ground individual state jidduu jiru kanarratti xiyyeeffatu hariiroo agentii yookaan individualiidhaatii fi structure yookaan akkaataa biyyattiin takka biyyoota alaatii wajjin itti qunnamtu kanarratti hundaa'eeti. Structure'n kun ammoo agentii akka daangaatti yookaan sadarkaa addunyaatti hariiroo garagaraatti irratti hirmaachuu daangeessuu qofa osoo hin ta'in akkasumallee eenyummaa fi faayidaa isaan hariiroo biyyoota addunyaatti waliin godhan tanallee kan murteessu
hariiroolee jara kana lameen jidduu jiru irratti xiyyeeffata jechuudha. Relationship between the agent and the structures as one in which structure not only constrain agent but also construct the identities and the interests. His famous phrase, anarchy is what state make of it. Akkasumatti famous phrase yookaan gaalee beekama hariiroo biyyoota addunyaa keessa beekamu kuni waanuma biyyattiin ofiisiitiif goote yookaan ofiisiitiif hundeessite jee fudhata jechuudha. Their core idea is that the essence of international relation exists in the interaction between the people. Jirri kun akkam jaa international relation kana hariiroo walitti dhufeenya biyyoota addunyaa kana keessatti biyyaa miti jaa kan wal qunnamu kan hariiroo adda addaa keessa waliin seenu. Garuu immoo biyya osoo hin ta'in namoota yookaan ummata biyyattii saniiti jaa. State do not interact. Biiti biyya ofiisiiti afaanii fi wantoota garaagaraa kan of danda'e biyya ogguu geographical locationidhaan hubateet biyyattiin walitti hin dhuftu jaa. Garuu immoo it is agent bakka bu'aa biyyootaati jaa. Such as politicians namoota siyaasaatii fi dippiloomaatota garaagaraa kan sadarkaa addunyaatti walitti dhufu. Tanaaf individuals jee ilaalachitti illee. Tanaaf anarchiin yookaan ta'an gaaleen anarchii jiru kuni waanuma biyyattiin ofiisiitiif hundeessitu tokko yaadni ijoon teoriin konistiraaktiivizimii tun dhaleessitu immoo walitti dhufeenya biyyoota addunyaa kana keessatti biyyoota osoo hin ta'in namoota yookaan bakka bu'oota biyyoota saniitiitutu wal qunnama malee biyyattiin wal hin qunnamtu. Ejentii isaaniitiitu wal qunnamaa. So that the state are not interact with other state, but the agent of one state interact and create the relationship at the global level with another state by represented the state by diplomats and the politicians. To understand the constructivism is to understand the ideas or norms as they are often called have power. Tanaafu konistiraaktiivii hubachuudhaaf yaadootaa fi noormii yookaan ta'an duudhaa aangooni qaban ja'amee tilmaamamu san hubachuudha je'eeti propose godha jechuudha jarri konistiraaktiivizimiidhaa kun. Don't forget hin irraanfatina keltuubii chaanala keessanii qabeenya ofii abbaatu immoo kunuunsee biqiltuu ofii bishaan jala naqee akkuma guddisamu san abbaan subscribe godhuudhaan ammoo guddina chaanalii keltuubiitiif gahee keessan baadhaa jenna. Akkasumatti immoos the five and the last theory of international relation that could be addressed by this video is critical theories. These are wide spectrum of theories established in response to liberalism and realism. Tun ammaas yaadota liberalizimiidhaa fi realizimiidhaan ka'an saniif deebii garagaraa dhiyaatee qabatee theorii dhiyaateedha jechuudha. Critical theory are valuable because they identify positions that have typically been ignored or overlooked within international relation. Critical theory tun yaada theory liberalizimii fi idealizimiidhaan jalqaba ka'an saniif deebii qabattee dhufuudhaani waan ijoo tokko dhaleessite jechuudha. Wanni ijoon isin dhaleessite kun hariiroo biyyoota addunyaa kana keessatti yaada ignored yookaan ta'an ignored jechuun ilaalcha keessa osoo hin galin yookaan ta'an salphuma bira darbame tokko ni dhaleesse jechuudha. Positionii isaanii kun jechuudha. They also provide voice to individuals who have frequently been marginalized, particularly women and global south. Isaan kun keessattuu biyyoota yookaan group of individuals kanneen seenaa yeroo dabartee keessatti marginalized ta'an yookaan ta'an baay'ee gadi qabaman keessattuu dubartootaa fi biyyoota global south yookaan ta'an biyyoota ganaa guddachuu jiran keessatti
biyyoota mirgi isaanii sadarkaa addunyaatti hin eeggamin yookaan baay'ee miidhamaa turan. Sababa isaan sanii fi akka isaan dhagahaman, akka isaan mirgi isaanii sadarkaa addunyaatti hariiroo isaan biyyoota addunyaatti wajjin qaban kanarratti sagaleen isaanii akka dhagahamtu shoora olaanaa tiyoorii taphatteedha. Isin tuni critical theorists who take Marxist angle often argue that international relation has led ordinary people around the globe becoming divided and alienated. Critical theoristiin iskolaaronni tiyoorii tana propose godhan kanneen yaada Karl Marx fudhatan kun akkam ja'aniit yaada isaanii dhaleessanii hariiroo addunyaa kana keessatti hirmaachuun namoota ordinary people yookaan namoota hariiroo homaa keessa hin jirre akka sadarkaa addunyaa jiran kana akka isaan wal qoqqoodanii fi akka isaan salphatti disintegrate ta'anii fi shoora taphata jaanii fudhatan jechuudha. Post colonialism differ from Marxist by focusing on the inequality between nation or region as opposed to class. Amma gaa post colonialism keessattuu biyyoota karaa gartee Chiilii, Noorweey, biyyoota Afrikaa baay'ee garagaraa kan of keessaa qabu kana keessatti kolonii boodarra yaadni jiru yaada addaati jechuudha. Isaan kun maalirratti xiyyeeffatanii inequality between nation or region sabaa fi naannoo jidduu wal qixxummaan jiraachuu dhabuusii kanarratti hundeeffatan jechuudha. Jarri Marxistiidha kilaasii upper and lower class bourgeoisie or proletariat akka isaan jaansan osoo hin ta'in wal qixxummaan jiraachuu dhabuu sabaa fi naannoo idduu jiruu sanirratti xiyyeeffata jechuudha post colonialismiin. Post colonial scholars are therefore important contributors to the field as they widen the focus of inquiry beyond international relations traditionally western mindset. Tanaafu arraan tana viidiyoon ani isiniif qabadhee dhiyaadhee global trendii boqonnaan tokko paartii siriin afaan oromootiin isinii dhalaa'ee isa kana fakkaataa abdii guddaa qabna akka isin waa hubattan akka isin galma geensa keessan irratti viidiyooleen kunneen yaa deeggarsa baay'ee isinii godhan nuti ammoo abdii qabna isa kana ka hubannu immoo subscribe chaanala keltuubii yoo gootanii fi hiriyoota keessaniif yoo qooddan akkasuma immoo yeroo hunda nu waliin ta'uu keessan kan mirkaneessu subscribe godhuudhaa fi hiriyoota keessanii qooduudhaan akka hojiin kun bakka hedduutti ilaalamee daawwatamee hubatamee jaalatamu godhuun keessan ragaa hojiin kun isin deeggaruuti waan ta'eef an viidiyoo kanaan kan isin waliin ture Taajir Yoosef arraaf asuma irratti dhaabna baay'ee galatoomaa.